Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kana waliin Taaddasaa Tarrafaati hanga xumuraatti waliin tura. Boordiin filannoo biyyaalessaa leenjii raawwachiiftootaa filannoof kennaa ture xumuruusaa walitti qabduun boordichaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa himan. Leenjiin raawwachiiftootaa filannoof kennamaa ture bakkeewwan rakkoon nageenyaa darbee mul'atu naannoo Beenishaangul Gumuz Matakkalitti godinaalee Wallaggaa Arfanii fi bakka rakkoon nageenyaa tibbanatti mudate godina Addaa Saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaatti harcaatiin muraasni mudatus guyyaa kaleessaa akka waliigalaatti leenjiin raawwachiiftota filannoof kennaa ture xumuramuu himaniiru. Raawwachiiftonni filannoo buufataalee irratti hojjetan 100,000 hirmaachuu isaanii fi 50,000 kan ta'an ammoo buufataalee fuulduratti banaman irratti hirmaachuuf qophaa'aniiru jedhan. Akkaatuma sagantaa boordichi baaseen ji'a tokkoof galmeen filattoota kan itti fufu ta'uu kan himan Aadde Burtukaan dheengaddaa kaasee buufataalee filannoo banaman Finfinnee fi Dirreedawaa naannoo Sidaamaa fi naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaatti bakkee tokko tokkotti galmeen filattootaa jalqabamuus ibsaniiru. Filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaaf ramaddiin yeroo qilleensaa paartilee siyaasaaf miidiyaalee 60 irratti kan gaggeeffamu ta'uu ifoomeera. Haaluma kanaanis raadiyoo irratti sa'aatiin 700, televezyiinii sa'aatii 400, gaazexaa irratti fuula 600 irratti ramaddiin kennameera. Haala ramaddichaatiin harka 25 paartileen hundi walqixa kan fayyadaman yoo ta'u, harki 40 ammoo haala baay'ina kaadhimamaa dhiyeessan irratti hundaa'uudhaan kan qoodamu ta'uu himamee jira. Akkasumas harki 20 kaadhimamtoota dubartootaaf, harki 10 qaama miidhamtootaaf, harki 5 paartilee siyaasaa baay'inaan teessoo mana maree keessatti kan duraan qaban ta'uu himameera. Paartileen siyaasaa xumura baatii kanarraa eegalee yeroo qilleensaa fi fuula gaazexaa ramadameefiin hanga caamsaa 23/2013 kan itti fayyadaman ta'as jedhamee jira. Raadiyoo fi televezyiiniin mootummaa kanneen akka EBC, OBN, Addis Miidiyaa Neetwork, televezyiinii Amaaraa fi televezyiiniin naannoo Kibbaa irratti yeroo qilleensaa wiixataa hanga jimaataatti guyyaa fi galgala daqiiqaa 37 daqiiqaa 300 kan itti fayyadaman ta'uu himameera. Miidiyaalee naannoo biroo irrattis wiixataa hanga jimaataa galgala daqiiqaa 37 immoo daqiiqaa 150 miidiyaaleen daldalaa torbeetti guyyaa lama yeroo hundaa galgala daqiiqaa 30 torbeetti immoo daqiiqaa 60 tajaajila ni kennu jedhamee jira. Gaazexaan Addis Zaman irratti immoo torbanitti guyyaa 3 fuula 6 ramadamuu Abbaan Taayitaa Broadcast Itoophiyaa beeksiseera. Naannoo Oromiyaatti marsaa jalqabaatiin lafa hektaara 100,000 fi 60,000 irratti qamadiin jallisiin oomishamaa jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksiseera. Jilli pirezidaantii mootummaa biyyaalessa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatiin durfamu godina Jimmaa Aanaa Saqqaa Coqorsaatti qamadii jallisiidhaatiin oomishamee sassaabamaa jiru daawwatee jira. Abaayyoo Kafanii. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu godina Jimmaa Aanaa Saqqaa Coqorsaatti qamadii jallisii paakeejii guutuu qonna makaanaayizeshiniin tiraakteraan qotamee kombaayinaraan sassaabamaa jiru daawwateera. Godinichatti qonni qamadii jallisii bara darbe kan eegale yoo ta'u, sadarkaa qonni qamadii jallisii godinichaa bara kana irra ga'e jila kanaan dinqisiifatameera. Rakkoolee imaammataa gufuu ta'anii turan hoggansi haarofti hiiknan qonnaan bulaan raajii agarsiisaa jira jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka Oromiyaatti marsaa kana qofaan qamadiin lafa hektaara 100,000 fi 60,000 irratti jallisiin oomishamee sassaabamaa jiraachuu ibsuun. Xiqquma imaammata tarsiimoo sirreessuu xiyyeeffannoo mootummaan hoggansa kennuu yeroo jalqabu yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramaa jira jechaadha. Makaanaayizeshiniin hin danda'amu jedhame kinoo argaa jirra waan ta'aa jiru. Oomishti bonaa qamadiin bonaa abjuu fakkaachaa ture hojjetamaa jira. Akka Oromiyaatti hektaara 100,000 oomishamee amma haammamaa jira. Marsaa lammaffaa immoo hektaara 200,000 naannoo 20,000 ta'u lafti isaa qophaa'ee oomishaaf faca'aati kan jiru. Kana walitti naadaanu kara hektaara 370-80 ta'a jechaadha. Kana yoo oomishne bara kana rakkoo fedhii qamadii irratti qabnu akka biyyaatti hin guutaa jechaadha. Kanaa ol Itoophiyaa'ummaan hin jiru. Kanaa ol kabajni biyyaan jiru. Kanaa ol jaalalli biyyaan jiru. Kana immoo kan mirkaneessaa jiru qonnaan bulaa keenya, horsiisee bulaa keenya raajii hojjechaa jira jechaadha. Qamadiin jallisiin naannoo Oromiyaatti oomishamaa jiru mootummaa federaalaaf dhiyaataa jiraachuus ibsuun rakkoon walitti hidhamiinsa gabaa
qonnaan bultoota kanneen mudachuu malus gamanumaan furamaa jiraachuu simaniiru. Oomishee immoo akka irratti hin kufneef mootummaan xiyyeeffatee hojjetee gabaan mijateefitti kan jiru. Fakkeenyaaf amma ji'oottan lamaaf walakkaa dhufan kana keessa kara kumtaala miiliyoona 3 mootummaa federaalaatiif dhiyeessaa jira jechaadha naannoo keenyarra. Naannoo keenya dandeenyee biyyaafis dhiyeessaa jirra jechaadha. Wabii nyaataa akka naannoo keenyatti mirkaneessatti kan jiru jechaadha. Kanaaf qonnaan bulaan oomishti isaas gatii gaariidhaan gatii madaalawaadhaan gabaatti dhiyeeffachaa jira. Irraa fayyadama. Yoo fayyadame immoo deebisee oomisha. Bara noo fayyadamne bara dhufu oomishu. Bara noo fayyadame bara dhufu oomishaa kanarratti qonnaan bulaan keenya hojii hojjechaa jirtaniif raajii hojjechaa jirtaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Warri kana keessatti ogeessonni hoggansi kana keessatti gahee olaanaa taphachaa jira haga naannootti. Kanaaf hunda isaaniitiif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ulfinaa fi kabaja guddaan qabuuf ibsuu barbaada. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaaba Dabalee qonni qamadii jallisii marsaa kana akkaataa dhuma karoora naannichaatiin milkaa'uu ibsaniiru. Akka naannootti karoorsinee ogeessa keenya wajjiniin hooggansa keenya wajjiniin qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenya wajjiniin waliigala lakkoofsama jedhame kana gara marsaa jalqabaatti hektaara 160,000 itti aansee immoo akkasumas 200,000 hojjechuudhaaf karoorfanne yeroo ammaa kana harka 100 keessaa 100 raawwachuutti gallee jirra. Kanaaf qamadii bona oomishuun hin danda'amaa kan jedhu humnee jirra. Kana teoriidhaan otoo hin taane gochaan jechuudha agarsiisaa kan jiru. Qonnaan bulaan keenya gabaa sirrii gabaa fooyyee qabu akka inni argachuu danda'u gurgurachuu danda'u itti aansee immoo isa taanus karaa fooyyee qabuuni. Kan biraa immoo uummanni magaalaa jiraatu magaalota gurguddaa keenya kan akka magaalaa Jimmaa, Shaashamanneen, Adaamaan, Finfinneen magaalonni keenya gurguddaan otoo rakkatiin qamadii biyya alaa otoo hin taane kan biyya isaanii nyaachuudhaaf hin jalqabu. Kun immoo baay'ee isaan gargaara waan ta'eef uummata magaalaatiifis deeggarsa guddaa ta'a. Uummata baadiyyaatiifis deeggarsa guddaa ta'a. Bulchaan godina Jimmaa obbo Abdul Hakim Muluu godina Jimmaatti lafa hektaara 30,000 ol irratti qamadiin jallisiin oomishamaa jiraachuu himaniiru. Akka godina kan keenyaatti naannoo hektaara 30,000 fi hektaara 53 walitti qotameeti kan jiru. Kanaanis oomisha miliyoona 1,200,000 kan ta'u oomisha arganna jenneeti kan ilaallu. Qonnaan bulaan kan keenya 70,000 siqu carraa kanaan fayyadameeti kan jiru jechaan. Kanaaf oomishtummaa isaas yoo ilaallu baay'ee kan namatti toludha. Qonnaan bultootni qamadii jallisiin oomishanii sassaabaa jiranis deeggarsa isaaniif taasifameef galateeffataniiru. Gaafa jalqabnu mootummaan kun jalqaba tiraakteera lafa qotu ofii isaaniitiin nu fidanii maaltu nutti dhufe jedhaa taate haafuuna hin barreennu kanatti achi yennaa kaanee jennu dabalata sanyii nu kennan madaabaraa nu kennan ittiin aanee immoo akkamitti murannee galfanna utuu nu jennu kompaaneerii kana nu murummoo dhufe ala dhufee jedhu dinqii argine kaa. Ammanni kun baay'ee gaariidha badaa guddisee bareechine galateeffannaa. Kitaabni daandii daamuu Dr. Abiy Ahmediin barreeffame bakka pirezidaantiin mootummaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa argamanitti magaalaa Jimmaatti eebbifame. Eebbaa kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Dr. Abiy boqonnaa tokko malee biyya bulchaa kitaaba kana barreessuun isaanii kutannoo fi beekumsa isaanii mul'isa jedhan. Hooggansa akkasii qabaachuun carroomuudha kan jedhan obbo Shimallis muuxannoo isaanii irraa barannee galaa taasifannee kitaaba kana dubbisnee ittiin hoogganamuu qabnaas jedhaniiru. Daandiin daamuu obbolummaa biyya ijaaru siyaasa fiixee gama gamaa walitti fidee giddu galeessa tokkotti wal danda'anii biyyaaf akka hojjechuu malan gorsas jedhan pirezidaanti Shimallis. Sirna eebbaa kanarratti qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannoo argamaniiru. Yuunivarsiitiin Finfinnee manneen barnootaa ministeerri muummee Abiy Ahmed itti baratan lamaaf deeggarsa meeshaalee barnootaa birrii miliyoona 1,500,000 baasu deeggarsaan kenne. Manneen barnootaa deeggarsichi kennameefis mana barnootaa Bashaashaa sadarkaa 1ffaa fi Aggaaroo sadarkaa 2ffaati. Teediroos Tolaa. Meeshaaleen deeggarsaan Yuunivarsiitiin Finfinnee manneen barnootaa ministeerri muummeen hanga sadarkaa 2ffaatti itti barataniif kennaman kunniin kompiitaroota deeskitooppii 30, laaptooppii kompiitaroota 13 akkasuma teessoowwan barattootaa 200 caalanii fi konkolaataa tokkodha.
Deeggarsi kunis manneen barnootaa biyyaaf gumaata olaanaa waan qabaataniif manneen barnootaa kanneen deeggaruudhaaf kaka'umsa akka horatan pireezidantiin Yuunivarsiitii Finfinnee ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ሂመኒሩ ብለን ስንፈትሽ እንግዲህ አንድ ክራይቴሪያ ማውጣት ያስፈልጋል። ስለዚህ deeggarsicha kennuudhaaf biyyaaf manneen barnootaa isaan kamtu qooda guddaa bahee jennee ulaagaa lafa keenyeen yoo qorannutti maqaa yuunivarsiitiitiin Finfinnee maqaa biyyaa kan waamsisee fi badhaasa Noobeelii kan gonfate Dr. Abiy Ahmed. Kanaaf maaliin manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa inni barateerraa deeggarsa kennuu eegallaa jennee murteessine. Kanaafis amma kana galmaan ga'uuf as mana barnoota bashaashaa sadarkaa tokkoffaa dhufnee deeggarsa kennaa jirra. Kuni qaama tajaajila hawaasummaa yuunivarsiitichaati. Iddoo itti ministeerri muummee miila isaaniitiin deddeebi'aa itti baratan mana barnoota sadarkaa lammaffaa Aggaarotiifis deeggarsa meeshaa fi misooma gahoomina barsiisotaaf ni taasifna. Pireezidantiin Yuunivarsiitichaa ፕሮፌሰር ጣሶን deeggarsi manneen barnootaa kanneeniif laatamu meeshaalee qofaas osoo hin taane qulqullina barnootaa fooyyessuufis carraan barnootaa barsiisotaaf ni kennamaas jedhaniiru. የበሻሻ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የበሻሻ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገውምሳ በርሲሶታ መኔን በርኖታ በሻሻ ሰደርካ ተቆፋ ፊ ለመፋ አከሱመስ መነ በርኖታ ሰደርካ ለመፋ አጋሮ ፎየሱን በረቶን አስጅራን አኩመ በረቶታ እዶ ብራት በርኖት ፎያ አካርገተኒፍ ኒወጀና ከናፊስ ሚሶመ በርሲሶታ ኒቱምስና ከናኒስ በርሲሶን ጨራ በርኖታ ዲግሪ ለመፋ ሀንገ ዲግሪ ሰደፋት ጅሩ ከኑፊን ሌንጅ ኒገርጋር ካዮን ጉያ አርዳ ዱፍኔፊስ ከናፊ ዋናው የዛሬው ቀን ጅምሯችን Barsiisonni mana barnoota bashaashaa sadarkaa tokkoffaa fi jiraattotni naannoos deeggarsi Yuunivarsiitii Finfinnee kuni hanqina manni barnootichaa qabu hiikuu fi keessatti shoora olaanaa qabaataa jedhaniiru. በዚህ በኮቪድ-19 በኩል ሳኒታይዘሮች keessumaa deeggarsi kun yeroo kan eegenuuf kennameedha. Bara weerara koovidii kanatti maaskii fi meeshaaleen qulqullinaa laataman hedduu nu fayyadu. Gumaacha kompiitara nuuf kennames guddina mana barnootaa keenyaaf bu'aa guddaa waan qabuuf gammanneerra. ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት እድገት እንዲያሳዩና እሱና መሰሎቹ ከሱን ያፈራው ትምህርት ቤት መሰሎቹን በአብዛኛው እንዲያፈራ ሲባል deeggarsi taasifame fakkaatota akka ministeera muummee horachuuf qooda guddaa qaba. guddina roga maraa fida. ከፍ ወይ ደግሞ አፕግሬድ እንዲያደርጉ የተደረገልን በተለይ barsiisonni sadarkaa barnoota isaanii fooyyeffachuuf deeggarsichi hedduu nu gammachiise. hojii keenya gara fuula duraattiifis hamilee guddaa nutti hore. ከፍተኛ ሞራል የሚሰማን አድርጎናል ማለት deeggarsi Yuunivarsiitiin Finfinnee amma kennaatii jiru kuni qaama tajaajila hawaasummaa Yuunivarsiitichi kennuu ta'uun iddoo biraattis akka itti fufuutu ibsame. Pirojektiin bishaan dhugaatii godina Arsii magaalaa Abboomsaa birrii miliyoona 100 fi miliyoona 50 ijaarame tajaajila kennuu eegalus rakkoo humna ibsaatiin bishaan gahaan dhiyaachuu akka hin dandeenye jiraattonni himan. Biiroon qabeenya misooma bishaanii fi enerjii Oromiyaa rakkoo kana baatii tokko keessatti akka furu waadaa galee jira. Dabalata qabna. Pirojektiin bishaan dhugaatii godina Arsii aanaa martii magaalaa Abboomsaa birrii miliyoona 100 fi miliyoona 50 ijaaramaa jiru xumurame tajaajila kennuu eegalus sababa humna ibsaatiin tajaajila guutuu kennuu hin eegalle. Pirojektiin kun komii uummata magaalaa Abboomsaa yeroo dheeraa turus ijaarsi isaa sadarkaa barbaadamuun xumurame sababa humna ibsaatiin tajaajila walakkaa qofa kennaa jira jedhu jiraattonni magaalichaa. አሁን የለውም እንጂ አልፎ አልፎ ይኖራል። በጣም የውሃ እጥረት ግን አለ። ስለዚህ ውሃ እጥረት አለ። አሁን ግን ሌላ ቦታ የለም። እዚህ አለ። እዚህ ጋር ብቻ ነው ውሃ ያለው አሁን bishaan kunum nan qabu hanqinni bishaanii jira bonoon magaalaa keessa dhaabataniiru garuu kana qofatu jira uummanni baasiif saaxilameera ammaan nagumaa jira bishaanii haala waraabsisuu jirra rakkoon qabu garuu xiqqoo daardaarii fi malee hedduun kanaan jiru. mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu biiroon bishaan dhugaatii fi enerjii Oromiyaa xiyyeeffannaa olaanaa pirojektii kanaaf kennee yeroo gabaabaa keessatti xumuramee akka hawaasaaf tajaajila kennu gosuun danda'amee jira jechuun danda'ama. Wanti amma akka rakkootitti mul'ataa jiru tokko dhimma ifaa wal qabatudha. Bishaan kun sa'aatii 24 uummataaf tajaajila kennuu hin dandeenye. Maqaan kee Raabiyaa Adam jedhama. Magaalaa Abboomsaatti. Akkuma inni addaan hin ciccinne bichaa hooyaa godhu malee amma ammoo kun addaan hojjetaa hin jiru ni waraabama qaba. Pirojektiin bishaan dhugaatii magaalaa Abboomsaa xiyyeeffannoo biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa kenneen bishaan dhugaatii qofa osoo hin taane pirojektii tajaajila qulqullinaas qabu ta'u hojii gaggeessaan bishaan dhugaatii magaalaa Abboomsaa obbo Ballataa Darribee dubbataniiru. Pirojektiin kun pirojektii turaadha. Bara 2008 jalqabame. Yoo san jalqabame sababa garaagaraatiin harkifatee har'aan gaheera. Yeroo ammaa kana garuu sadarkaa guutumaan guutuutti jedhamuun xumuramee tajaajila uummataaf banaa ta'eera.
kennaa tajaajila kanaan wal qabatee hanqinni tokko jira. Naannoo ifaan humna guutuun nun dhaabbannee jenereeteraan kan fayyadamaa jirru. Hojii ijaarsa bishaanii keessatti kan adda isa taasisu hojii saanitarii yookaan immoo qulqullina of keessa qaba. Balfaa gogaa fi dhangala'aa itti gatatan qaba. Mana fincaanii fi shaaworii ummataaf kan ijaaramee himaataaf dabarfamee kan kennamu of keessa qaba. Itti gaafatamaan waajjira misooma bishaanii fi enerjii godina Arsii obbo Amaan Katabo piroojeektiin kun jiraattota magaalichaa fi gandoota magaalaa qarqara jiran 59,000 oliif tajaajila akka kennu dubbataniiru. Leena 150 jechuudha. Qarshii amma kanaatiin xumurameeti yoo xiqqaatee hawaasa magaalaa Abboomsaatiif nama 59,000dhaaf fayyadamaa jechuudha. Bishaan kanarraa akka fayyadaman ta'ee jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Tajaajilaaf ga'u malee ammallee tajaajila guutuu uummataaf haa kennu malee madda isaa kana bishaan kun bobaadhaan dhiibaa jiran jechuudha. Bishaan boollaa kun fageenya guddaarraa dhufu kun boba'aan dhiibuun xiqqoo baasii uummataa irratti xiqqoo wanti dabalee jira. Tiraansfoormeriiwwan galuu qaban galanii jiranii kan keessaaf illee haa jiraatu malee kan tanaan dura galee keessa kan jalaa gubatee jira. Isas kara falaa kallattii fala ta'u gara biiroo misooma qabeenya bishaanii wajjin mari'atamee warra humna ibsaa wajjin fala argachuudhaaf wanti deemaa jiru kan jiruu fi kan maan ammoo tajaajila kennuu qaban ammoo karaa guutuudhaan akka kennan wantoonni guutamuu qabu kennameetiin xiyyeeffannaa addaatiin yeroo ammaa kana wanti itti deemaa jiru kan jiru ta'uu kaasuu barbaade jechuudha naannoo kanatti. Piroojeektiin bishaan dhugaatii magaalaa Abboomsaa kun rakkoon humna ibsaa amma mudate kun baatii tokko keessatti akka deebii argatu hoogganaan biiroo qabeenya misooma bishaanii fi enerjii Oromiyaa Dr. Abtaamuu Ittafaa mirkaneessaniiru. Piroojeektii Abboomsaa kan uummata keenya komii irraa qabu ture. Kontiraaktiin naqalama sadii galee kan gaggatee deemedha. Piroojeektii Yuunisee fi kontiraaktarri sirriitti hojjechuu waan dadhabeef gara mootummaatti darbee jechuudha. Wanta deemaa ture wanti gaariin xumurameera. Naannoo sana kan nu hafe humna ibsaatiin wal qabatee dhimmi sirrachuu qabu jira. Isa kana sirreessaa adeemaa jirra jechuudha. Tiraansfoormerii isaa irratti rakkinni jira dhuguma. Tiifi wal qabsiistuun jira wanti sirrachuu qabu dabalaatiin jechuudha. Torban darbe keessas humna ibsaa Oromiyaa wajjin adda baasnee dubbanneerra jechuudha. Tokko Abboomsaadha achitti kan wajjin dubbanne sun kan biraan kan sirriin kaasne galleerras akkasuma rakkinni guddaa qaba ibsaa wajjin wal qabatee waan jiru. Gaafa tiraansfoormerii galee guyyaa guutuu hojjeta waan ta'eef fedhii uummataa kan hangaa jechuudha. Amma rakkoon jiru waa lama jalqabaa raaliin kostiin isaa baay'ee guddaadha. Raaliin kostiin guddaadha gaafa jennu jenereetarri kun bobaa baay'ee fixa. Guyyaatti kan fixu hedduu magaayyuu kennuu fedhiisuu danda'a jechuudha achi kan jiruutiif. Kanaaf akka barbaadameen akka uummati fedhuun qaqqabaan jiru. Garuu maaksimam yoo ture torban lama sadii fixan amma jiru kun of hirkaa qabna waan ta'eef waan qabatamaa hanga ija tokkotti uummanni sumaan akka obsaan nu eeggatuun dabarsuu barbaada. Warra ibsaa wajjin walii galleerraa hiikkachuu danda'a homaa tokko rakkina qabaatu jechuudha. Abboomsaa kanaa yoo fudhan gaariidha. Abbootiin amantaa godina Iluu Abbaaboor rakkoolee duudhaa wal danda'uu fi wal kabajuu uummataa miidhaan maqsuudhaan nageenya godinichaa tiksuun haala danda'amu irratti mari'atan. Foramiin abbootii amantaa fi qaamolee nageenyaa hirmaachisee magaalaa Ammattuutti taa'amee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Iluu Abbaabooriif Abaaboo Maammoo. Godinni Iluu Abbaaboraa duudhaa wal danda'uu sirna gadaarraa maddeen sabaa fi sablammoonni wal jaallachuu fi wal kabajuun keessa jiraachuun godina maqaa ambaasaaddira nageenyaa gonfattedha. Fooramiin abbootii amantaa godina Iluu Abbaaboraa fi qaamoleen nageenyaas tibbana rakkoolee duudhaa wal danda'uu fi wal kabajuu uummata miidhaan maqsuun haala danda'amu irratti marii taasisaniiru. Marii kana irrattis waraqaan barreeffamaa haala nageenya godinichaa agarsiisuu dhiyaateera. Hirmaattonni marichaa tokko tokkos aadaa waliin jireenyaa fi wal danda'uu uummataa tiksuuf abbootiin amantaa gumaacha isaan irraa eegamu akka bahatan himaniiru. Rakkoon nageenyaa akka biyya keenyatti kan babal'ataa jiru qaamni biyya gaggeessu qaama nageenyaas ta'ee hooggansarraas ta'ee abbootii amantaarraas ta'ee qaamni dura bu'aa taanee biyya gaggeessinu nutu siif dhaabbate qaamni jennu deeggaraa garee tokko gaafatanuyyuu rakkoon ambaasaadarummaan nageenyaa keenyaa itti fufuu kan dadhabu yommuu kun ta'udha. Ambaasaadarummaan nu qabannee jirru boris itti fufuu danda'a karaa waan jedhu qaban. Akkaataa kamiin karaa jedhu yoo ilaallu hundaa ol qaamni sadarkaadhaan jiru kun geggeessummaa kenninu keessatti of taanee socho'uudha. Of taanee socho'uun walqixxummaa amantaatti amanuudha. Kan kooluwaatu caalaa jennee yoo fuunee deemne biyya kana keessatti hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Amantaa koo jaalladhaa kan nama biraa kabajuun dirqama. Kabajuu qofa osoo hin taane wal dandeessi dhimmi jedhamu sun sirriitti ilaalamuu danda'u qaba. Gaheen keenya nageenya labsuutti itti fufuudha. Tokkummaa labsuutti itti fufuudha. Olaantummaan kan sabaaf sablammii hundumaati.
kana malee hin danda'amu kana malee waliin jiraachuun hin danda'amu eenyuyyuu eenyu gadi miti kun uummanni akka inni kana hubatu gama keenyaan kanarratti hojjechuu qabna. Ajajaan qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaa Booraa Koomaandar Alamuu Taaddasaa mootummaan walqixxummaa amantaa akka mirkanaa'uu fi ciminaan akka hojjetu eeruun abbootiin amantaas nageenya amansiisan akka jiraatuuf tumsa isaan irraa eegamu baachuu qabu jedhaniiru. Mootummaan mirga amantaa walqixxummaa amantaa eeguun hawaasi keenya karaa guutuu ta'een amantaa isaa geggeeffatee sammuu guutuudhaan yaada guutuudhaan hojii misoomaa isaa sirriitti geggeeffachuudhaan misooma biyya keenyaa keessatti jijjiirama akka inni fidu gochuudhaaf jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Iluu Abbaa Boor Girmaa Taarriqany garaagarummaa jiru hir'isuun manneen amantaa tokkummaa irratti fuulleffachuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Uummatii amantaa isaatii ol wanti inni jaallatu hin jiru. Masgidatti buutan yoo ta'e rakkoodha. Waldaatti buune yoo ta'e rakkoodha. Rakkoo hiikuun immoo hin danda'ama moo hin danda'amu ejjennoon mootummaatiif warra foramii kun waliigallaan ni hiikamaa lafa jirrutti waan hiikuu mallu san hiikuun hin dandeenye. Godinichatti fooramiin abbootii amantaa qindoomina sadarkaan jiru cimsuudhaan aadaa wal danda'uu fi waliin jireenya uummataa irratti kan hojjetu ta'uu ragaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godinicharraa argame ni mul'isa. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Iluu Abbaa Booraati. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itiyoophiyaatii gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra.